kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa wiirtuu mo'aa mallee akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo keessummaa torban kanaa kan nuuf ta'anii barreessitoota faarfataanii qaban hojjetaa wangeelaas ni jira. Hojii isaanii adda baasnee booda irratti hin filla. Garuu barreessitoota kitaabaati. Guyyaa har'aa kan waliin maran waa'ee kitaabolii akka addunyaa kanaatti baaniran sadarkaa kennameefii jiru akka biyyaatti akka namaatti illee eenyutu caalaa dubbisa kan jedhamu sadarkaan baaniru isaanii wajjin turtii muraasa taasisuudhaa fi eebbisaa baayisaa fi taarraqaa abarraa waliin turtii gabaabaa taasisnaa isin ammallee akka nu faana turtan afeerraa isinii taasisa. Akka addunyaatti namoonni yeroo baay'ee kan isaan yaadanii biyyoota akka Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota guddatan jechuudha. Biyyoota guddataniiru jedhamanii yaadamanii baay'ee beekumsaan guddoodha isaanii cimoodha. Kitaaballee hedduu dubbisuu jedhaniiti kan namoonni amanan. Akkuma beekamu maddoota beekumsaa kan ta'an madda garaagaraatti kan jiranii isaan keessaa kitaabni isa tokkodha. Garuu akka qorannoo yeroo dhiyoos kana bee'itti torban kana keessa qorannoon bahee jira biyyoota sadarkaa jalqabaa irratti argaman jechuudha. Akka qorannoo kanaatti biyyoonni jalqaba irratti argaman biyya Hindiiti. Biyyi Hindii immoo biyya guddina irra jirtudha. Biyya guddattee mini. Kanas maal jettanii yaaddume? Dhugaadha. Gaafa sadarkaadhaan ilaallu gara biyyoota Eeshiyaa irra jiran saffisaan guddachaa kan jiran isaanii. Sababiin isaa maali isa jedhu ibsuun tarii qorannoo barbaadata. Maaliif isaan baay'ee dubbisu jedhu tilmaamuu duwwaatu danda'ama. Tilmaamuu duwwaadhaa fi dubbisuu duwwaatu hin taane karaa hundumaa guddina ajaa'ibsiisaa galmeessaa kan jiran isaan. Hindii, Chaayinaa, Singaappoor, Jaappaan gama dinagdeen illee Kooriyaan fa'a. Kooriyaa kibbaa jechuudha. Karaa hundumaa guddina ajaa'ibsiisaadha kan isaan galmeessaa jiran. Kitaaba dubbisuun isaanii guddina waliigalaa sana keessa akka kutaa tokkotti ilaalamuu danda'a. Baay'ee dubbisuudhaan beekamu. Biyyoonni duraan guddataniiru jennu biyyoonni dhiyaa kun baay'een isaanii kitaaba biratti filannoo kan biraa baay'ee qabu. Madda odeeffannoo adda addaa baay'ee qabu. Kanaaf walitti hidhamiinsi isaan kitaaba wajjin qaban baay'een isaa laaffataa dhufeera. Duraan isaanumatu caalaa ture odeeffannoon qabuuni. Yeroo dhiyoodhaa asii garri Eeshiyaa kun baay'ee dubbisuudhaan riikardii cabsaa kan dhufan. Kanuma hojii wal qabsiistee gaaffiin guddaan ka'u uummanni Eeshiyaa keessa jiru keessumaa Hindii yoo ilaalte namni barachuuf dubbisuu danda'u naannoo parsantii 74ti. Omaan jedhu biyya keenya hojii yoo ilaalle gaariidha garuu nama dubbisu amma kana namni dubbisne jira jechuudha. Dubbisuu barreessuun kan hin dandeenye. Ammi kunitu jiru sa'aa dheeraa hanga sa'aatii 10 fi daqiiqaa 42 torbee keessaa yeroo kennanidha kan isaan dubbisaa jiranii. Hindiin akkuma biyya keenya afaan baay'ee qabu. Afaan hundumaa jirutti hiikama kitaabi tokko hunda isaanii hiikameedha kan raabsamaa jiru. Haala akkasiitiin dhaabbanni kan hojjetu akka biyyaatti akka biyyaalessaatti dhaabbatee fi isa kana hojjetaa jira. Aadaan isaaniis kanarraa ka'eeti kan inni dagaagaa guddachaa dhufe kitaabni isaaniis akkuma kana dubbisuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabatanii. Guddinni kitaaba dubbisuu fi biyyaa wal qabataa isa kana. Dhugaa dubbachuudhaaf walii wajjin waan deemu fakkaata. Biyyi guddachaa jiru kitaaba hammam dubbisu gaafa jedhanis sunis waluma wajjin deema. Kun amma giddu galeessaan biyya Hindii keessatti namni tokko sa'aatii 10 fi daqiiqaa 42 dubbisa torbanitti jennaa. Sun avreejiidha malee dirqama miti. Rakkinni jiru inni guddaan biyya sana keessatti amma naannoon tokko baay'ee guddateera. Naannoon tokko immoo baay'ee booddeettateera. Biyya Chaayinaa fudhanne gara kaabaaf gara kibbaa isaanii fudhanne garri tokko baay'ee deemeera. Biyya tokko iyyuu fakkaata. Akka waan iddoo tokko kaatee biyya tokko gaafa deemtu waan biyya kan biraa seentitti fakkaata. Kan jala kanaa lamaanuu garri baay'ee hin dubbisanii warri dubbisan immoo baay'ee dubbisu waan ta'eef kan gamalachuu avreejii isaa baasaniitu namni tokko giddu galeessaan Hindii keessatti ammas dubbisaa jenna. Indiin biyya guddina ajaa'ibsiisaatti jirtudha siluma isheeyyuu beekamaadha. Fakkeenyaaf fiilmii ishee Booliwudiin fudhachuu dandeenya. Baay'ee guddina dinqiirra jira. Sanuma wajjin guddinuma biyyaa wajjin waan deemu fakkaata. Biyyoonni guddataa hin jirre jechuudha guddataa jiran keessumaa gara Afrikaa kana yoo ilaalle ammuma dinagdeedhaan baay'ee guddachaa hin jirre
dandeettiin kitaaba dubbisuu isaanii sammuu isaan baay'ee miti amma qorannoon kun akka argisiisutti biyyoonni Afrikaa keessaa kana keessa seenan Gibsii fi Saawus Afrikaa duwwaadha. Kan biyyoota amma kana baay'atan keessaa kana keessa hin jiran jechuudha. Guddinuma biyyaa wajjin waan deemu natti fakkaata. Meetti dabalee taarika kanarratti. Gaaffii kee jalqabaa irratti waa'ee dubbisuu fi biyyoota guddatanii yoo kaafne dubbisuu fi guddinni dinagdee, guddinni siyaasaa, guddinni amantii akkuma kana wal faana deema yaada akka yaada kootti maaliif yoo dubbiste geggeessaadha yoo taate geggeessummaa sirrii barta. Keessummaa keetiin nama miitu. Dinagdee keessattis yoo dubbiste ta'e akkamitti akka dinagdeedhaan guddataa deemtu kan dabartu. Kuni kallattii lachuutiin wal qabatee waan deemudha. Waa'ee biyyoota fakkeenyaaf biyyoonni dubbisna eegan biyyoota gara dhiyaati. Yeroo ammaa immoo indiitu ol ka'ee jira. Inni kun maali yoo jette namni yeroo darbee xiinxala kitaaba sagantaa keenyatti kaafnee ture jalqabaa irratti. Biyyoota dhiyaa keessatti namni erga barumsa xumure namni dubbisu persentii 42dha. Erga hojiitti seena addunyaa hojii keessa. Biyyoonni dhiyaa ilaalte amma addunyaa hojii keessa jiru. Yeroo isaan qabanii namootuma naannoo sana jiraatanii biyya keenya baay'ee ilaalte yeroo isaan dabarse yeroo hojii wajjiniiti. Hojiidhaa hin galuu yeroon hin jiru yeroon dubbisan. Gaafa addunyaa hojii keessa galan. Biyyoonni reef guddataa jiran immoo hojjetaa barataadha kan isaan jiran amma. Xiyyeeffannoonni guddaan. Kanaaf jijjiiramoonni karaa kanaan jiran bal'aadha jedhanii kan yaadu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa wiirtuu mo'aa mallee akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo keessummaa torban kanaa kan nuuf ta'anii barreessitoota faarfataanii qaban hojjetaa wangeelaas ni jira. Hojii isaanii adda baasnee booda irratti hin filla. Garuu barreessitoota kitaabaati. Guyyaa har'aa kan waliin maran waa'ee kitaabolii akka addunyaa kanaatti baaniiran sadarkaa kennameefii jiru akka biyyaatti akka namaatti illee eenyutu caalaa dubbisa kan jedhamu sadarkaan baaniiru isaanii wajjin turtii muraasa taasisuudhaa fi eebbisaa baayisaa fi taarraqaa abarraa waliin turtii gabaabaa taasisnaa isin ammallee akka nu faana turtan afeerraa isinii taasisa. Akka addunyaatti namoonni yeroo baay'ee kan isaan yaadanii biyyoota akka Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota guddatan jechuudha. Biyyoota guddataniiru jedhamanii yaadamanii baay'ee beekumsaan guddoodha isaanii cimoodha. Kitaaballee hedduu dubbisuu jedhaniiti kan namoonni amanan. Akkuma beekamu maddoota beekumsaa kan ta'an madda garaagaraatti kan jiranii isaan keessaa kitaabni isa tokkodha. Garuu akka qorannoo yeroo dhiyoos kana beetti torban kana keessa qorannoon bahee jira biyyoota sadarkaa jalqabaa irratti argaman jechuudha. Akka qorannoo kanaatti biyyoonni jalqaba irratti argaman biyya Hindiiti. Biyyi Hindii immoo biyya guddina irra jirtudha. Biyya guddattee mini. Kanas maal jettanii yaaddume? Dhugaadha. Gaafa sadarkaadhaan ilaallu gara biyyoota Eeshiyaa irra jiran saffisaan guddachaa kan jiran isaanii. Sababiin isaa maali isa jedhu ibsuun tarii qorannoo barbaada ta'a. Maaliif isaan baay'ee dubbisu jedhu tilmaamuu duwwaatu danda'ama. Tilmaamuu duwwaadhaa fi dubbisuu duwwaatu hin taane karaa hundumaa guddina ajaa'ibsiisaa galmeessaa kan jiran isaan. Hindii, Chaayinaa, Singaappoor, Jaappaan gama dinagdeen illee Kooriyaan fa'a. Kooriyaa kibbaa jechuudha. Karaa hundumaa guddina ajaa'ibsiisaadha kan isaan galmeessaa jiran. Kitaaba dubbisuun isaanii guddina waliigalaa sana keessa akka kutaa tokkotti ilaalamuu danda'a. Baay'ee dubbisuudhaan beekamu. Biyyoonni duraan guddataniiru jennu biyyoonni dhiyaa kun baay'een isaanii kitaaba biratti filannoo kan biraa baay'ee qabu. Madda odeeffannoo adda addaa baay'ee qabu. Kanaaf walitti dhabiinsi isaan kitaaba wajjin qaban baay'een isaa laaffataa dhufeera. Duraan isaanumatu caalaa ture odeeffannoon qabuuni. Yeroo dhiyoodhaa asii garri Eeshiyaa kun baay'ee dubbisuudhaan riikardii cabsaa kan dhufan. Kanuma hojii wal qabsiistee gaaffiin guddaan ka'u uummanni Eeshiyaa keessa jiru keessumaa Hindii yoo ilaalte namni barachuuf dubbisuu danda'u naannoo persentii 74ti. Omaan jedhu biyya keenya hojii yoo ilaalle gaariidha garuu nama dubbisu amma kana namni dubbisne jira jechuudha. Dubbisuu barreessuun kan hin dandeenye. Ammi kunitu jiru sa'aa dheeraa hanga sa'aatii 10 fi daqiiqaa 42 torbee keessaa yeroo kennanidha kan isaan dubbisaa jiranii. Hindiin akkuma biyya keenya
afaan baay'ee qabu. Afaan hundumaa jirutti hiikama kitaaba tokko hunda isaanii fi hiikameedha kan raabsamaa jiru. Haala akkasiitiin dhaabbanni kan hojjetu akka biyyaatti akka biyyaalessaatti dhaabbatee fi isa kana hojjetaa jira. Aadaan isaaniis kanarraa ka'eeti kan inni dagaagaa guddachaa dhufe kitaabni isaaniis akkuma kana dubbisuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabatanii. Guddinni kitaaba dubbisuu fi biyyaa wal qabataa isa kana. Dhugaa dubbachuudhaaf walii wajjin waan deemu fakkaata. Biyyi guddachaa jiru kitaaba hammam dubbisu gaafatanis sunis waluma wajjin deema. Kun amma giddu galeessaan biyya Hindii keessatti namni tokko sa'aatii 10 fi daqiiqaa 42 dubbisa torbanitti jennaa. Sun avreejiidha malee dirqama miti. Rakkinni jiru inni guddaan biyya sana keessatti amma naannoon tokko baay'ee guddateera. Naannoon tokko immoo baay'ee booddeettateera. Biyya Chaayinaa fudhanne gara kaabaaf gara kibbaa isaanii fudhanne garri tokko baay'ee deemeera biyya tokko iyyuu fakkaatan akka waan iddoo tokko gaate biyya tokko gaafa deemtu waan biyya kan biraa seentitti fakkaata. Kan jala kanaa lamaanuu garri baay'ee hin dubbisanii warri dubbisan immoo baay'ee dubbisu waan ta'eef kan gamalachuu avreejii isaa baasaniitu namni tokko giddu galeessaan Hindii keessatti ammas dubbisaa jenna. Indiin biyya guddina ajaa'ibsiisaatti jirtudha siluma isheeyyuu beekamaadha. Fakkeenyaaf fiilmii ishee Booliwudiin fudhachuu dandeenya. Baay'ee guddina dinqiirra jira. Sanuma wajjin guddinuma biyyaa wajjin waan deemu fakkaata. Biyyoonni guddataa hin jirre jechuudha guddataa jiran keessumaa gara Afrikaa kana yoo ilaalle ammuma dinagdeedhaan baay'ee guddachaa hin jirre dandeettiin kitaaba dubbisuu isaanii sammuu sana baay'ee miti amma qorannoon kun akka argisiisutti biyyoonni Afrikaa keessaa kana keessa seenan Gibsii fi Saawus Afrikaa duwwaadha. Kan biyyoota amma kana baay'atan keessaa kana keessa hin jiran jechuudha. Guddinuma biyyaa wajjin waan deemu natti fakkaata. Meetti dabalee taarika kanarratti. Gaaffii gahee jalqabaa irratti waa'ee dubbisuu fi biyyoota guddatanii yoo kaafne dubbisuu fi guddinni dinagdee, guddinni siyaasaa, guddinni amantii akkuma kana wal faana deema yaada akka yaada kootti maaliifi yoo dubbiste geggeessaadha yoo taate geggeessummaa sirrii barta. Keessummaa keetiin nama miitu. Dinagdee keessattis yoo dubbiste ta'e akkamitti akka dinagdeedhaan guddataa deemtu kan dabartu. Kuni kallattii lachuutiin wal qabatee waan deemudha. Waa'ee biyyoota fakkeenyaaf biyyoonni dubbisna eegan biyyoota gara dhiyaati. Yeroo ammaa immoo Hindiitu ol ka'ee jira. Inni kun maali yoo jette namni yeroo darbe xiinxala kitaaba sagantaa keenyatti kaafnee ture jalqabaa irratti. Biyyoota dhiyaa keessatti namni erga barumsa xumure namni dubbisu persentii 42dha. Erga hojiitti seena addunyaa hojii keessa. Biyyoonni dhiyaa ilaalte amma addunyaa hojii keessa jiru. Yeroo isaan qabanii namootuma naannoo sana jiraatanii biyya keenya baay'ee ilaalte yeroo isaan dabarse yeroo hojii wajjiniiti. Hojiidhaa hin galu yeroon hin jiru yeroon dubbisan. Gaafa addunyaa hojii keessa galan. Biyyoonni reef guddataa jiran immoo hojjetaa barataadha kan isaan jiran amma xiyyeeffannoonni guddaan. Kanaaf jijjiiramoonni karaa kanaan jiran bal'aadha jedhanii kan yaadu. Waa'ee beekumsa kan argachuu kanarratti namni baratee yookaan namni dubbisee hojjeta yookaan immoo hojiidhaan argisiisa jechaan yookaan immoo haasaadhaan kaa'uudhaa fi filosofariin biyya Ingilizii Herbert Spencer jecha tokko qaba. Kaayyoon barachuu beekuu qofatu hin ta'in hojiidhaan argisiisuudha yookaan raawwachuu danda'uudha jedha. Kitaabonni dubbifaman kun dhuguma hojiirra oolaa jiru yookaan immoo namarratti calaqqisaa jiru meeshaa kana. Gaaffii gaariidha. Maal seete wanti itti dubbistu numtuus hin fayyadummoo. Fakkeenyaaf waan hundaan bareedoo na fayyadatte waan sii miidhumoo baay'ee jira. Fakkeenyaaf waa tokko waan hundumaa nan godhatti yeroo tokko jedhama qoosaaf yeroo baay'ee kan haasa'amu. Qorri xiyyaara keessa erga namni keessaa bu'eetu xiyyaara qulqulleessa. Tu xiyyaara qulqulleessuutu achirraa argate maanuwaalii. Maanuwaaliittiin xiyyaara balaliisan xiyyaara achirra kaa'atee jiru. Fudhateetu dubbise. Gaafa dubbisu amma yoo mittan mana xiyyaara xaragaan immoo maaf hin barreessisu jedheetu achi akka inni itti ka'u itti himu. Hunduma isaa pirees godhe. Toora kaafateetu akka itti barreessan asirraa dubbiseera waan ta'eef ka'e namichi. Utuma dabarsaa dubbifataa deemuutu erga inni barreessee booda dhumarratti maal jedha dhufeetu akka itti bu'an immoo kutaa lammaffaa mujula kanarratti isin dhiyeessinaa jedha.
Chorata. Qilleensa irra dafuu isaati. Maal jechuu barbaade wanti dubbistu nu si fayyadu caledee. Isa jalqabaa irratti waan dubbistu filachuudha guddachuu. Waan hundumaa keessatti. Calluma jettee wanti addunyaa irra jiraattu keessatti kitaabota hedduutu ba'a torbeetti miliyoonaan lakkaa'amu kitaaba torbeetti maxxanfamu addunyaa keenya irraa. Biyya keenya keessa kottu torbaniin eebbifama amma kitaabi. Kitaabi na fayyadu dhiibbaa gaggeessu ammoo yoo jette garuu yoo barbaadde ni gaaffii biraa kaasa. Rakkoon isa kanamaa inni addunyaa keenya keessa namni barreessuu qabu hin barreessine. Namni barreessuu hin qabne addunyaa barreessummaa keessa jiru madanuudha. Isa kanaaf inni hojjechuu hin qabne abbaa ergichaa hin qabne yoo iddoo dhaabbattu waan si fedhu hin taane waan si miidhu si baasa. Kanaaf wanti nuyi irra kana keessatti arginu maanni addunyaa keenya keessatti barreessuuf wantooti nuyi dubbisnu akkuma dubbisne yaasitti si fayyaduu danda'a. Fakkeenyaaf waan dubbistu tokko addunyaa barumsaa keessa ta'e waan baratu sana ittiin darbuudhaaf isa caalutti darbuuf hin dubbista. Inni kan biraan immoo dubbisaa immoo barachaa immoo waan barumsa kee tala kan biraan immoo dubbista beekumsaaf. Gamtitti beekumsaa dubbistuun si fayyada. Fakkeenyaaf dubbisaa tokko dubbisaa gochuun danda'u jalqabaati. Callittee kitaaba guddaa fuutee nan dubbisu jettee kaate himachooftattiin. Suuta asoosamaa yoo jalqabde asoosamni sin ciibsus sin deemsisus manaas hin baasu. Ganama jalqabde asoosam yeroo itti waarra geessu namicha manaa baafteetta. Nama manaa baaftee kan amma deebistee gashitutti tokko nama geestee ajjeesiftutti tokko nama namicha duulchiftutti biraan haftu numa dubbista. Yeroo sana dhuftu akadaamikaalii kan barnootaa akka dubbistu si godha isa kana irrattis faayidaa guddaa qaba. Kanaaf karaa kanaanii. Kanuma wal qabsiiseen immoo yaadiin kan biraa qabu qajeelfamoota siyoosaakii keessaa tokko barataan A pilaasii fide yookaan A pilaasii fide barataa siif hojjetaa jedha. Barataa caafideef jechuudha. Maaliif jedhame kana? Robert Kiyosaki nama baay'ee abbaa qabeenyaati. Baakgiraawundi isaa Jaappaan irraa biyya Ameerikaa jiraata. Nama cimaa kitaaba isaa Rich Dad and Poor Dad jedhu waggoota duraan dubbise sanaan baay'ee kan inni addunyaa irratti beekamu. Yaada isheen kaaftee kitaaba sana keessatti kan inni kaasu. A pilaasii barataa fide jechuun yeroo baay'ee academical wise waan sana duwwaa darbuudhaaf itti dhiphatee hojjeteetu A pilaasii fida. Sun tarii qormaata sana darbuudhaaf isa gargaara. Qormaata darbee booddee garuu kireetiivitiin fiduuf. Warri immoo isaan kaan immoo maal godhu qormaataaf otoo hin taane kan isaan dubbisanii beekumsa waliigalaa argachuudhaaf kitaabota qormaata ala ta'an irratti xiyyeeffatu. Baay'ee abbootiin qabeenyaa addunyaa kana jijjiiran baay'een isaanii akaademikilii namoota gurguddaa miti. Innumtuu fakkeenya lama kaasa kitaaba sana irratti. Rich Dad and Poor Dad jechuun abbaan koo piroofeesariidha. Yuunivarsiitii irraa barsiisaa nama cimaadha. Akaademikilii fiitii godhaa. Riisarchii adda addaa kana qopheessaa garuu ji'atti biilii mana keenyaa kaffalachuu dadhabee liqiidhaan nu jiraachisaa. Akaademikilii fiitii godha piroofeesar. Isaan inni fuuldura jedhu. Hiriyaan isaa immoo jira abbaan hiriyaa kootii immoo jedhee akaademikilii haayiskuuliin fitnee garuu maltii miliyoneeriidha. Warshaa meeqa qabaa kaampanii meeqa hoogganaa baay'ee nama cimaadha. Academical wise isa kanatu jaala businessiin immoo sanatu jaala. Lamaan isaanii gorsa faallaa ta'e na gorsu. Abbaan innaan kootii yeroo na gorsu maal jedhaa jabaadhu qooddu qottee qabxii olaanaa fiddee kaampanii beekamaa keessatti qacaramtaa jedha. Hin qacaramtaa. Argitee maayinseettiin mucaa maalirra jira jechuudha. Nan qacaramachaa jiraata. Gaafa mana dhiyaa kudha kummoo abbaan isaa inni sooressu sun immoo jabaadhu gurbaa sirriitti dubbisi qabxii gaarii fidi kaampaanii guddaa bitattanaan jedha. Yookaan inuumta yookaan hin bittanaan jedha. Inni kun hin qacaramtaadha inni sun immoo hin bitta jedha. Faallaadha. Isaan tuna barsiisaa deemi jedha. Dhumarratti abbaa hiriyaasaa sana akka hordofedha kan inni dhugaa ba'u. Biyya kana keessatti rakkinni guddaan jiru kana. Ijoollee gaafa guddisnu filannoo tokkittitu jirti jechaa guddisa. Barattee qacaramtaa. Akka dooktara taate hospitaala keessa galta. Injiinara taate kaampanii ijaarsaa keessa hojjetta. Hundi keenya almost ijoolleen biyya kanaa gaafa guddanne sammuu keenya keessa maaltu jira qacaramuudha. Kanaaf gaafa
yuunivarsiitii irraa eebbifamnee dokumentii keenya fudhannu rondumaa qacaramuudhaaf fiigu. Jarri maayindi seetii adda ta'e qabu warri abbootii qabeenyaa kun. Biilgeetis kolleejjii hin xumurree jedha. Hin xumurree baay'ee. Garuu yaada tiinkerii ture. Yeroo tokko gaafii mana isaanii keessa kutaa cufatee taa'ee yaada lafa namni hin jira. Abbaan isaa waamee biil maal hojjetaa jirta gaafa jedhuuni yaadaan jira. I'm thinking. Akaadaamikli garuu kolleejjiidhaa deemeera namichi kun. So warri akaadaamii duwwaa irratti xiyyeeffatanii kitaaba biraan dubbisnee kireetiivitiif hin hojjenne qormaata duwwaa darbuudhaaf halkanii guyyaa hojjetanii A+ fidan booddee dachaanii dhufanii isaaf hojjechuu dhufan CV fudhatanii. Sana ibsuuf jedhee tan akka biyya keenyatti keessuma carraa kanaan fayyadame kanaan dhaamuu barbaadu maatiin baay'ee of eeggachuu turre jiraata. Ijoollee gaafa guddisu sammuu ijoollee irratti wanti inni facaasaa guddisu booddee ija godhata. Namni qacaramaan ta'aadha guddatu sana ala waan biraa ta'uu hin danda'u. Deebinee dhufnee ragaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin wiirtuu mo'aarraaf qopheeffanne egaa kanneen daawwattan kana fakkaata ture gara xumuraatti finnee jirra. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti jalqabarraa kaanii fakkeenyaan jalqabuudhaan biyya keenya keessatti maal fakkaata namni iddoo jiru akkamitti yaada akkamitti waaqa isaa galateeffata kan jedhamurraa jalqabne oduu odaa qabaanneerraa walaloo qabaanneerraa xiinxala namoota xiinxala kitaabaa hojjetan waliin immoo eebbisaaf taarraqanii waliin turtii taasisneerraa hundisaa akkasinitti tolee sirriitti aman. Dhugaadhaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroon asitti nu daangessaa amma gargar ba'uuf jirra. Isinis waan mana keessan teessanii nu daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa kabaja qabdu nu bira. Namoonni biyyoota garaagaraa teessanii yuutuubii keenya nu daawwachaa turtanis bakka jirtanitti waaqayyo isin eebbisuu ulfaadhaa isin jechuu barbaannaa qophiin wiirtuu mo'aa kanuma ture. Xumurra torbeen immoo qophiilee bareedoosaa miidhagoosaa kan isin baay'ee jaallattan qabannee dhufuudhaaf waadaa isiniif seennaa. Egaa qophii wiirtuu mo'aa keenya har'aa qopheessinee kan isin biraan gahaa turre Iyyaasuu Kabbadee akkasumas aan Suutumee Gisulaa taaneeti. Ogeessonni kaameraa keenyaa Fiqiruu Hayileef Dassaalany Hirphoo gargaaraan ogeessa kaameraa keenyaa Biqilaa Mitikkuu ture. Ogeessota istiidiyoo mara akkasumas ogeessota suur sagalee waliin wal faana turre qophiin keenya kana fakkaata ture qophiilee televezyiinii mo'aa waliin turtii gaarii isiniin jecha asumaan nagaatti. Mo'a